السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو تقالي إلمان أرمو بكا جرتن مرت نجيني كوكي لنزران سناك كبوجة. أني أبدي دا أبدوريتش ميديا را برنوتا دي نجدي اسم بران جوف يرو جهواني نكام نف جدو جدو غابي سن راغو خوتيف دي همان سنگا فردا channel أورموتي لايك شير سبسكرايب كومنت غوتني أبدوري akka jajjabeessitan asumaan isin hubachiisaa gara barnoota keessaniitti isin ceesna. Chaanaala barnootaati. Like, share, subscribe, comment. Laayikiin sakandii xiqqaa isin irraan fudhattu garuu laayikii hin gootanii ni laaltanii subscribeis osoo hin goone parsantaan guddaan laaltu maaliif akkana ta'a? Barumsa kana nasatti harkattu. Double face kee jala teessee mana kee dukkana keessattis irraa fayyadamta. Wanna kana yoo abdurrii guddistee abdurriin hamileedhaan gama fuula duraatti illee si wajji jira. Kanaaf barnoonni keenya kan irraa unit 3 maal? Unit 3 economics grade 11 grade 12 kutaa 12 jechuudha. 12 chapter 3 market fueler and consumer protection. Market fueler and consumer protection. Kana waliin laallaa jechuudha. Na hordofa. Sirriitti yeroo nan barsiisu yoo gurra keebantee qara geeffatu taate jechuudha. Gaafiin takka illee isin dhibuu si jalaayis waliin nyaatu maal kana godhi jettee gaafii biraas hin gaafattu. Kanaaf laayikiin sakandii xiqqaa sirraan fudhattu osoo laayikiin xuyne jechuudha. Osoo sheeriin goone hiriyootan keessan kan isin gartee isin dhaqabee jira hiriyootan keessan kan harkinii jira isaan biraan akka ga'uuf sheer koomantii illee jala barreessitanii waan akkanaa godhi yoo naan jettan yeroo tiyya yoo rabbiin naaf laaffisee isiniifan godhaa addaan isinirraan tursiisu gaappii hojiidhaan waan hin biizii ta'eef malee isuma biraan jiraan isiniin jaa barnoota keessanii waliin turtii gaarii isiniin jenna barnoota waliin turtii gaarii. Unit 3 market fueler and consumer protection. Market fueler and consumer protection. Kana jechuun maaliidha amma sirriitti na hordofi. Market fueler and what? And the consumer protection kufaati gabaati wanti kun kufaatiidha. Kufaati magaalaa gabayaa takka gabayaan takka akkami kufaa market fueler. Market fueler, what is market fueler? Maaltu gabayaa takka fueler godhe yookaanis kuffisa. Kajuu irratti waliin laallaa jechuudha. Dafa konseptii waliin laallee dabarfanna. Kuni simpliidha waan ta'eef akka jara kaanii konseptii guddaa waan hin qabneef gaddeemee jira konseptiin isa keessatti jechuudha. Market fueler in the economic situation defined an inefficient distribution of good and service in the free market. Kana jechuun kufaatiin gabaa haala dinagdee yookaan raabsaa meeshaalee fi tajaajiloota gabaa bilisaa keessatti gahumsa hin qabne ibsuudha. Gabaa bilisaa keessatti maal raabsaa meeshaalee fi tajaajiloota adda addaa tajaajila gahaa uummataa kan nu dhabuun gabaa bilisaa free market ka jenneen san keessatti jechuudha. Inni sun gahumsa hin qabne taanaan yookaan gahumsaan waan san hin geggeessine taanaan wanti fuulerii kana ibsu maali? Haala tajaajila achi keessatti meeshaaleen gabaa keessatti jechuudha bilisaan gurguramuu yookaanis bilisaan socho'uu dadhabuun maal ibsaa? Kufaatii gabaa sanii ibsaa jechuudha. Haala kanaa yoo sirriitti na dhageeffatte gaafii naamin jettee hin gaafattu. It is occur when the price mechanism fail to account for all of what? The cost and benefit and are necessary to proved and what? Consume a good. Akkana jaa'uun amma. Akkana jaa. It is occur in the price mechanism.
Kana jechuun maali? Uumamuun yeroo jechuun mala gatii baasii fi yookaanis faayidaa meeshaa tokkoo jechuudha. Dhiyeessuuf amma fakkeenyaaf diimaandoonni jechuudha. Wanta silaa fayyadamuuf barbaachisan yeroo sapilaayiin dhiyeessee jechuudha. Namni fayyadamuuf barbaada yookaan isaan barbaachisu jechuu hunda karaa herreegaatiin jechuu yookaan karaa faayinaansiitiin jechuu kan kennu yeroo adeemsi akkasii sun dadhabee jechuudha. Meekaanizimiin san piraayis meekaanizimiin sun fiildii yeroo ta'utti jechuudha. Kufaatiin akkasii gatii binifiitii kan keessatti jechuudha. Yeroo kan kufu ta'e tajaajilli akkasii kun maal ture? Kana malees ka'umsi yookaanis dhuunfaa amala adda addaan jira. Amala hubannoo qabu yookaanis fakkeenyaaf akkamii garee sanaas bu'aa mataa isaatiif hubannoo akka hin qabuutti yookaan hubannoo akka hin qabneetti waan takka ilaalanii haala salphaan bira dabarfachuu ulfaatu ture jechuudha. Wanti kasii mul'ate taanaan kufaatiin gabaa haala salphaan ni dhufa jechuudha. Kana jechuun ammaas maali? Furthermore, the what? Individual initiative, rational initiative for national behavior do not lead rational outcome for the group. Kana jechuun amma maali? Rakkoon akkasii san jechuudha. Yeroo kan mudatu ta'u jechuu fakkeenyaaf wanti akkanaa kun maali? Namni takka waan takka hubachuu dhabu ka'umsi isaa maal irratti? Ka'umsi isaa yookaanis dhuunfaa amala dhuunfaa yookaanis waan takka osoo asii gamtaan hin goone dhuunfaan hubannoo akka waan qabu fakkaatee hubannoo qabu san itti fayyadamuu wallaalee jechuudha. Haala itti kennu garee akkasii san keessatti jechuudha. Wanni san maal jennaan? Gareen akkasii sun bu'aa hubannoo qabu kana jechuudha. Hin fidu jechuudha. Adda addaan deemee namni takka yoo waliin deeme kalaa takkatti dhufa malee. Iwaat garee hubannaa qabu dhiisee garee hubannaa hin qabne deemee tokko tokko beechuu anaatu kallattiirra jira jee namuu kallattii adda addaatiin deemee outcome garee keessa jiru san keessaa bee outcome for what the group achi keessaa bee akka waan karaa siriirra jiru itti fakkaateeti waan san godha dabarfata jechuudha. Wanni sun maali? Waliigalteedha. Waan takka jala deemanii waan takka irratti hiriiranii wanta san waliin itti hirmaachuun jechuudha. Milkaa'ina waan saniitti si geessa. Kanaaf wanni kanaa kun kufaatii dinagdeetiif karaa banaa jechuudha. In other individual may correct decision for himself what herself. But this what may prove to be wrong decision for the group. Kana jechuun karaa salphaan dinagdeen akka kufuusu karaa haala mijeessu. Kana jechuun maali? Tokkoon namaa jechuudha. Tokkoon ilma namaa dhuunfaa ofii isaatiif jechuudha. Murtoo sirrii ta'e kana murteessuuf yoo ta'u garuu kunneen jechuudha garee hin taane jala deemee jechuudha. Sanas garee adda addaatiin murtoo dogoggoraa murteessee waan hin taane irratti jechuudha. Haala hin taane kallattii hin taane san irraa maqee waan hin taane irratti mirkaneessuu danda'u. Karaan kun sirrii kanaa sirrii osoo karaa sirriirra jiru kunis gaarii miti jechuudha. Wallagaanii wal jala deemnaan kallattii sirrii takkatti nama geessa jechuudha karaan san. Haala kanaan jechuudha. Osoo waliin mari'atanii waliin deemanii rakkoo san ni furu. In traditional macroeconomics this is what show state this equilibrium in which quantity supply is not equal to the what quantity demand. Wanti kun maal kama wanta kanatti gama kanattis fida jechuudha. Kana jechuun amma maali? Fakkeenyaaf jechuudha. Wanni kun jechuudha. Dinagdeen maakroo isa durii san jechuudha aadaa keessatti jechuudha. Wanni akka wal madaalummaa yookaan haala kamiin akkaataa itti wal qixxaatu haala tasgabbaa'an kan baay'inni isaa dhiyaatu baay'ina dhiheessaa amma dhiheessuu baay'ina nama hanga barbaaduutiin wal qixa hin taanetti agarsiifama. Kallattii duraan barame saniin jechuu wanta silaa kaastamariin kee barbaadu dhiyeessitee sapilaayiin dhiyeessee koonsumariin kee dhufee irraa fudhata. Dimaand sapilaayii keessatti jechuudha dhiyeessaa fi qopheessaa jechuudha. Haala kana keessatti inni sun kallattii saniin isteet baalaansii kulabiramii irratti jechuudha yeroo isteet baalaansii irratti wanni san yeroo inni waan san
isteetii baalaansii irratti wal qixxaatee akkaataa inni wal qixxaatee jechuudha haala ga'umsa qabuun waliin sheer hin taane gufuu maal godha gidduutti haala hin barbaachifneen tasgabbii maal godha agarsiifamu yookaanis barbaadamu wal qixa akka hin taanetti agarsiifamaa jechuudha. Kun karaarraa simeessaa jechuudha. Maarket fuulariin isuma kana. Kanaaf pointiin tokkoffaa structure market system structure the structure of market system contribute to market fueler. Kana jechuun kanaaf akkuma isin beektan caasaa sirna gabaa kufaatii gabaa yookaanis gumaacha keessatti jechuudha. Akka addunyaattis jechuudha fakkeenyaaf in abuse that what the real world akka addunyaattis not possible not possible kan si fudhachiisu miti jechuudha not possible for market to be what perfect due to insufficient producer externality environmental occur and lack of public good. Wanti kana kun maali haala addunyaa dhugaa keessatti sababa oomishtoota gahumsa hin qabneen ala yaaddoo naannoo fi yookaanis hanqina meeshaalee ummataatiin gabaa guutuu ta'uu akka hin danda'amne ifaan mul'ata jechuudha. Tajaajilli hawaasaas akka sirriitti hin gaggeeffamne lack of public goodiin jechuudha. Tajaajilli ummataa akka hanqina qabaatu akka ifatti hin gaggeeffamne gufuutee argamaa jechuudha. Isteeppiin kun amma qabxii ijoo maarket fuulariiti jechuudha. Kanaaf inni itti aanu maali? Inni itti aanu government response. Market government response. Government response. Market in what? Market government response. Maali asirratti jechuun fakkeenyaaf wanni isin ilaaluu qabdan government response to market fueler include legislation, direct provision of what market in the public good, taxation, subsidy in the what tradable permits, extension of property. Amaloota kanaatti nama fidaa jechuudha. Kana jechuun maali? Deebii mootummaan kufaatii gabaaf kennu seera baasuu fakkeenyaaf seera mataasaa government responsiin kun jechuudha. Haala kamiin seera baasuu market fuelariin kun include legislation seera inni baasu san direct provision akkamitti karaa kallattiitiin direct provision ta'a dhiheessi kun jechuudha. Meeshaaleen uummataa gibira deeggarsaa fi hayyama daldalaa akka qabu fi ammallee dheereessuu qabeenyaa fakkeenyaaf kan dabaludha. Kunneen maali? Tradable permitii faa extension of property faa maali? Kan dabaludha jechuudha. Right advertised international cooperation among government. Kun maali? Haala kufaatii gabaatiif kan nama saaxilu jechuudha. Kunneen haala kanaan laalamaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf common type of market fuelary. Fakkeenyaaf common type of market fuelary mee maali? Common amma kufaatiin isaa ijoon jechuudha. Inni ijoon amma asirratti maali? Kana jechuun maali? Haa ilaallu mee waliin haa ilaallu. Common type haa ilaallu. Commonly cited market fueler include externality, monopoly information, asymmetries, and factor immobility. Okay? Halaallume. Fakkeenyaaf gosoota kufaatii gabaa waliigalaa keessatti mee halaallume. Gosa akkanaa kana keessatti maali? Kufaatiin gabaa yeroo baay'ee fakkeenyaaf caasaan alaa monopoolii kan jennuun kun odeeffannoo wal hin simneen jechuudha. Fakkeenyaaf information adda addaa
asymmetry kajennuun ka information asymmetry information kajenneen san and the factor immobility kunneen kun jechuudha. Factor immobility kun jechuudha akka amma dura ilaalleetii jechuudha. Inni maali kan dabalatudha. Isa kanneen kana kan dabalatudha jechuudha. Inni common type of market failure inni common ta'e jechuudha. Tokko maali isa kanaa fi externality monopoly information asymmetry and what factor immobility kun kufaatii ijoodha garuu asirratti jechuudha. For example fakkeenyaaf halaaluu example for illustrate kana jechuudha. Illustrate market failure is what the public good problem kootu kana jechuun asirratti fakkeenyaaf ejensi meeshaa tokko jechuun fakkeenyaaf kufaatii gabaa agarsiisu keessaa tokko rakkoo meeshaaleeti. Meeshaa uummataati fakkeenyaaf meeshaan uummataa akkamitti jechuun fakkeenyaaf rakkoo meeshaa uummataati hoggaa jennu waan inni tokkoffaadha maali? Public good and are good or service for which producer cannot limit consumption. Okay, na yala deemaa jirtu kanneen finnee turre jechuudha. Amma as jira public good are good or service for what producer cannot limit in consumption paying consumer and for what for which producer cannot limit consumption to paying customer and which consumption by what individual does not limit consumption by what other. Kana jechuun amma gaa yeroo ilaalleetti fakkeenyaaf kana jaa meeshaaleen sun fakkeenyaaf jechuudha. Meeshaaleen uummataa meeshaalee tajaajiltoota oomishaa yookaanis fayyadama isaaniitiin jechuudha. Maamiltoota isaa maal godha kafaltii kafalan qofa irratti daangeessuu kan hin dandeenye yookaanis kan hin dandeenye jechuudha. Maal isaan public good kana keessatti jechuudha. Tajaajilli isaanii produce cannot be limited in what consumption to pay customer and for which consumption by one individual does not limit consumption by what other. Wanta isaan barbaadan qofa irratti kan daangeessuu miti jechuudha. Akkaatuma harkanitti karaa harkan oofuu yookaan itti dabaluu yookaan irraa hir'isuu jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Kanaaf inni kun jechuudha kufaatii guddaa agarsiisa mataan isaatu jechuudha. Meeshaaleen fakkeenyaaf uummataa meeshaalee yookaan tajaajiloota oomishtoonni jechuun faayidaa isaaniitiif maamiltoota isaanii kana jechuudha kufaatii akka kafala yookaan humnaa ol akka itti baay'atu jechuun godhan kun kan daangeessuu miti kan daangaa qabu miti jechuun hin daangeessu. Akka hin dandeenyetti fayyadamni isaanii isaan dhuunfaa isaaniitiin akka fayyadaman namoota biroo kan hin daangeessinedha. Kallattii barbaadanitti oofuu jechuudha asirratti. Wanti kun maali? Haala kanaan rakkoo biyyaa ni ta'a. National defense in such as public good because each what citizen receive similar what benefit and regardless of how much they pay. Kanuma laal kunis. Fakkeenyaaf ittisa biyyaa fakkeenyaaf raayyaa ittisa biyyaa faayidaa uummataa akkasii keessaa yoo fakkeenya fudhatte jechuudha. Tokkoon sababiin isaas tokkoon lammii hagam akka kafaluu hin ilaalan. Faayidaa wal fakkaataa argatu. Hundi biyya isaaniitii qabsaa'u jechuudha. Namu itti qabsaa'ee yookaan itti xaaree osoo ijaan ilaalin biyyaaf kallattii akkatti ni duulu jechuudha. Haala kanaan biyya karaa akka isiin barbaadamtutti ni sirreessu jechuudha fakkeenyaaf. It is very difficult privately in the produce optimal amount of national defense. Akkasitti yoo deeman garuu dansaadha na fakkaata. Haala kanaan jechuudha since cannot use cooperative price system to determine correct level of national defense.
by they what also face major difficulty producing the optimal amount in what optimal amount. Kana jechuun fakkeenyaaf mootummaan sadarkaa ittisa biyyaalessaa sirrii ta'ee keessatti murteessuuf jechuudha. Sirna gatii yookaanis dorgomaa ta'eeti malee kan fayyadamu jechuudha. Waan hin barbaadamne keessatti miti. Kanaaf waan hin dandeenyeef hamma barbaachisaa ta'e tokko maal godha oomishuufis rakkina guddaa isa akka mudatu yookaan akka isa mudatu fuula duratti itti himamaa jechuudha. Raagamee itti beekama. Rakkoon isa ni mudata ammas fakkeenyaaf ni mudata. Kanaaf kun akka fakkeenyaatti yoo ilaalle kufaatii gabaa furmaata qulqulluu hin qabnedha. What? This is example for market failure with what? No per solution. Furmaata kan qabu jechuudha asirratti. Solution to market failure halaalu. Solution to market failure. Kana jechuun gaa furmaanni kufaatii gabaadha. Tokko maali? There are many potential solution for market failure. Kunneen maali? This can what? The form of private market solution, government imposed solution, or voluntary collective action solution. Kunneen gama fakkeenyaaf there are many potential solution kanneen kun jechuudha. They can take the form of private what? Market solution. Market solution keessatti fakkeenyaaf government imposed in solution or what? Voluntary collective action solution nuunje. Kuni maali jechuudha fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf amma asirratti wanti ilaalamuu qabu jechuudha. Odeeffannoo wal hin sibne fakkeenyaaf jechuudha wal hin sibne information asirratti jechuudha. Wanta addaan baasuu qabduutu jira. Furmaata gabaa kanarratti jechuudha. Innis kan bifa furmaata gabaa dhuunfaa fakkeenyaaf. Furmaata mootummaaf ta'ee yookaanis furmaata tarkaanfii waloo akka waliitiin yookaan akka mootummaattis ta'ee jechuudha. Akka nama dhuunfaattis ta'ee furmaata tarkaanfii irra deebii hin qabne jechuudha. Tola ooltummaa qabaachuu danda'u. Lammiin biyya takka dorgomee jechuudha. Haala kanaa yookaan voluntary collective action yoo ta'e solution ta'uu ni danda'a. Namni hundinuu wanti kun waan ga'ee kan itti hirmaatu yoo ta'e externalities such as population or what solved with thought list that increase opportunity costs. Kunimmoo externality irratti fakkeenyaaf ni ilaallammaa unu qoontu furmaata. Wantoonni akkanaa kun jechuudha. Wantoonni akkanaa kun maal maali? Inni kun akka furmaataatti jechuudha dhaabbilee kana keessatti yoo ilaallu ta'e jechuudha. Wantoonni akkasii kun akka furmaataatti kan danda'amu yoo ta'e faalama himataa yookaanis truth kayanneen kana jechuudha. Truth list kayanneen kana baasii carraa dabaluudhaa furmaata argatu jennee kan nuti yaadnu jechuudha. Haala kanaan faalamni dhaabbilee teekinooloojii eebbifamtoota keessatti jechuudha ni barataa jechuudha. Ni barata irraayis ni ilaalamaa jechuudha. Haala gaarii wanta akkanaa kana yoo argatte barnoota kompiitaraati yookaan opereetara jedhamu barnoota kanaan jechuudha. Teach companies that receive positive externality from stage educated yoo baratte jechuudha. Graduate can subside computer education through scholarship. Haala kanaa yoo deemte barnoota kee bifa akkanaatiin jechuudha yoo kan baratu taate deebitee furmaata biyya keetiif illee ta'uu dandeessa. Kufaatii gabaa kanaaf illee furmaata ta'uu dandeessa jechuudha. Kuni waan nama rakkisuu miti, waan nama gufuuf namatti ta'u miti. Haala kanaan fakkeenyaaf akka furmaataatti kan ta'u fakkeenyaaf gibira fa'aa kafaluudhaaf government can also impose tax and subsidy to possible solution. Kuni maali? Kuni maal beekamaadha akka malamii takkaatti jechuudha. Inni kun maali beekamaadha jechuudha. Mootummaan akka furmaata ta'uuf jechuudha. Furmaata ta'uu danda'utti namni hundi maali? Gibiraa fi deeggarsa kaa'uu kennuu hirmaatu
subsidy possible solution akka ta'utti. Subsidy can be what? Help in what? Subsidy possible solution akka ta'utti. Subsidy can be what? Help encourage behavior that what can result in positive externality and what? Positive externality. Kuni akka positive externality ilaalama jechuudha. Haala kanaan manual taxation can be what? Help cut down negative behavior. Kun amma akkamitti ilaalama? Akka negative behavior itti namni takka jechuudha. Yeroo murtaa'aa tokko keessatti jechuudha namni takka gidduu kana kaama fakkeenyaaf gibirri amala ayoo gibira akka hin kafalleetti jechuudha. Osoo gibira kafaluu qabu amalli isaa wanta silaa biyyaaf deeggarsa ta'u yookaan biyyaaf furmaata ta'u jajjabeessu osoo malu waan san gufachiisuu fa'aa danda'a. Haala kanaan maali gibirri amala gadhee hir'isuuf ni gargaaru fakkeenyaaf waan akka tamboo irraa fakkeenyaaf nama inni eega example placing tax on tobacco can what? Increase the what? Cost of consumption. Basi humna oli rice. Sisa ega therefore making more expensive for people to smoke. Haaluma kanaan laallee barnoota keenya kun wanta waan hedduu nama rakkisuu miti gaafii sasalphaadha. Haala kanaan konseptii yeroo itti aanutti jechuudha. Barnoota keenya maal eegallaa? Public goodii. Qabxiin ijoon eessa keessa jirti? Public goodii kana keessa jirti jechuudha. Wanni gaafii irratti isin dhufuus guddaan eessa keessa jira? Public goodii keessa jira. Haala kanaan public goodii keessan deemtanii ilaaltanii isa jalatti public goodii jalatti waa meeqa jira? Dignation and future ammallee non rivalry in consumption haala kanneen non excludability haala kanaan inni kun kamtu publiciidha kamtu excludabilityidha wanni ijoon jechuudha. Haala kanaan iddoo isin agartan kana keessa jira. Yeroo itti aanutti barnoota keenya mata duree of danda'e public goodii qabannee isiniif deebinaa. Barnoonni keenya ka'arraas asuma irratti raawwatama. Guyyaa itti aanu public goodii qabannee isinii dhiyaannaa. Warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan like share subscribe comment godhaa. Warreen maatii miseensa Abdurrii Teach Media taatan chaanaala barnootaati osoo like hin goone jechuudha. Viidiyoo kana caqasuun eegalinii barnoota waliin turtii gaarii naa qabaadhaan isiniin jaa yeroo gaarii nagaan naa jiraadha.